Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Odaa Miidiyaa Intercept. Oduu sa'a kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa haga dhuma oduu keenyaatti waliin turaa isiniin jenna. Mata duree oduu keenyaa guyyaa har'aaf filataman keessaa muraasni godinaalee Oromiyaa 3 keessatti shororkeessaan abaaboo shanee dhadhaa abidda buutee ta'aa jiraachuu, Jawwisaan mootummaa humnaan kuffisa jettee ijaaramte abjuu badde ta'aa jiraachuu ishii. Hordoftoota keenya miidiyaan keessan ijaaf gurra keessan kan ta'e kanaaf kan kana fakkaatan balballooma waliin qabatee dhiyaateeraa hordofaa oduu fi odeeffannoo adda baafadhaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Godinaalee Oromiyaa 3 keessatti shororkeessaan abaaboo shanee dhadhaa abidda buutee ta'aa jiraachuusaa dhaga'ameera. Shororkeessaa abaaboo shanee irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun itti fufeera. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti shororkeessaan saamichaa fi dararaa uummataa irratti bobbaate dhadhaa abidda buutee ta'aa jirti. Godinaalee kana keessatti qonnaan bulaa irraa meeshaa inni qabeenya isaa ittiin eeggatu erga hiikkachiiftee booda hawaasni diina ofirraa qolachuu dadhabuudhaan haleellaa diinaaf saaxilamuun gochaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti gochi hawaasa nagaa irratti raawwatame ragaa guddaadha. Wanti nama dhibu shororkeessaan erga meeshaa qonnaan bulaa ittiin qabeenya isaa eeggatu irraa hiikamee booda achi buuteen shororkeessaa saamichaaf ijaarame kanaa yommuu dhabamu humni finxaaleeyyii faannoo jedhamu ammoo bakkuma aanaa Jaardagaa Jaartee jedhamu kana seenuun qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun haadholii fi daa'imman dararaa hamaaf kan saaxile abaaboo shanee ta'uu jaarsoliin biyyaa ni dubbatu. Haa ta'utii yeroo ammaa kana qindeessummaa mootummaan tumsa qaamolee nageenyaa wal dubbisuu milishaa naannoo humna jijjiiramaa fi humni bakka kana dararaa ture daaraa botoroo ta'uun ragaa addaa barbaaduu nama hin barbaachisu. Ragaan uummata bal'aa aara galfii argachaa jirudha. Gama biraan godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee fi gandoota shororkeessaan keessa socho'an keessaa bakka Goodaa Birruu Dasoo bakka jedhamutti shaneen dhidhimteetti. Humna nagaa naannoo kana socho'u dura dhaabbachuu dadhabuudhaan kottee na baase jechaa jiraachuun bira gahameera. Oduudhuma Oromiyaa keessaa Odaa Miidiyaa Intercept qaqqabeen Gujiittis humni shororkeessaa abaaboo shanee irratti tarkaanfii hadhaa'aa fudhatamaa jiruun kan harka laachuu dide bakka hin galleetti ol ergamteetti. Oduu addaan tarkaanfii humna kanaa irratti fudhatamaa jiru hordofee aangawoota shororkeessaa abaaboo shanee gidduutti garaagarummaan uumamuudhaan rasaasa walitti dhukaasuu fi walqoodinsi hamaan gidduu isaaniitti uumamaa jiraachuu gareen Jaal Abdiisaa jedhamuu fi kan godina Shawaa Lixaatti aangoo qabu saaxiluuf yaaleera. Akkuma beekamu bilisummaaf osoo hin taane kan saamichaaf dhiiga ilmaan nagaa dhangalaasuuf ijaaramte shaneen amma Shawaa, Wallagga, Arsii kan kana fakkaatan jechuun wal ajjeesuu bira darbee Oromoota illee addaan qooduuf yaalaa jiraachuu isaanii oduun miliqxee gidduu isaaniitii baate saaxilteetti. Marroo kan jedhamu qabsoo uummata Oromootti naqarsaa kan ta'e adeemaa Oromoo karaatti hambisuu itti fufeera. Barataa barumsa isaarraa qabuun daandii gubbaatti hambiseera. Kaan ajjeesee kan hafes ajjeesiseera. Marroon qabsoo uummata Oromoof xurree saaqee hin beeku. Hordoftoota keenya harki harka hin muru diina ofii malee akkuma jedhamu Oromiyaa keessaa baatee kan harma Oromiyaa ciniinaa jirtu murna kana ofirraa murree harmee Oromiyaa kan aara galfachiisnu tokkummaan dhaabbachuu qofaa ta'uu qaba jenna. Gama biraan Jawwisaan dirree irratti hiriirtee marti injifatamaa jiraachuu maddeen garaagaraa ni ibsu. Maqaa garaagaraa ofiin laachuun faannoo Walloo, faannoo Gondar yookaan Gondar giddugaleessaa Gondar jechuun kan ijaarame finxaalessi faannoo iddoo hundatti injifatamaa jiraachuu bira gahameera. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamtee irraa kiiloomeetira 300 fagaattee kan argamtu Buree bakka jedhamtutti faannoon hawaasa giddaa ayyaanaa Galiilaa fi magaalaa xiqqoo Qoqqoffee jedhamtu weeraruuf baate akka isheen lammaffaa deebitee hawwa akkasii hin hawwine godhee raayyaan ittisa biyyaa adabbii isheef malu laateeraafi. Yeroo ammaa kana humni kun mootummaa waliin gaara dhiibbamuu hin malle dhiibaa jiraachuu kisaaraa hamaa irra gahaa jiraachuu miidiyaan Ankar akka oliyyannootti dhiyeeffachaa jira. Waraana fiixaan hin baafne keessa kan seeni Jawwisaan adabbii addaa adabamaa jira.
Hordoftoota keenya kabajamoo oduulee kanaaf kana fakkaatan hanga qabannee dhiyaanutti nagaan turaa isiniin jechaa Odua Miidiyaa Intarseetti laayik, sheer, sabskiraayib gochuun uummata bal'aa biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Horaa bulaa.